deebisa dhaggeeffadhu waa'ee inni na himatee tures immoo waan sobaatiin na himatee waan sobaa na himate sana mana Mubaarik Musammaa irrattis nama kuma meeqa irratti dhiifama na gaafatee keessaan karaa miisenjeriitiin namoota gurguddaa kan akka Mubaarik Musammaas namoonni biraas hedduu jiran Sumayyaa Tabsees keessaanis dhiifama na gaafatee deebi'eellee fuula feesbuukii isaa irratti barreeffama kitaaba 3 ga'u barreessee dhiifama na gaafatee jira keessaanillee buhee dhiifama naa godhinaan jedhee jira anillee rabbiif jecha dhiifama isaaf godheen jira eeyyee waan sana dogongoraan hin godhe jedhee uummata irrattis ta'e ana birattis badii isaa furate dhiifama na gaafateera akka nama tokkootti awwaanan isatti balleessallee hin qabu jechuudha isa sanaafis waan kanarraa immoo dubbachuu fi kaleessoo kan miidiyaa irratti ol baafame inni garuu dheengadda natti dubbatee miidiyaa irratti ol hin baasinaa keessaan hadhumatu isiinis gorfamtee aarteeti ta'aa yaadii minaamin jedheeniin jecha dhageennee baay'ee si arrabsaa turre waan kana keessa harkaan qabu jechuu jirtaati. Subhanallah ani dhugaa dubbachuu fi dhugaa rabbiin sitti hima jechuudha booniinis kunoo asirra fidamtee yoo barbaadde rabbii siitiif jecha dhugaa dubbachuu dandeessi amma mucaa fi waraabe sanayyuu erga inni viidiyoo sana gabbaasee mucaa sanayyuu bare jechuudha yoo barbaachisaa ta'e akka isaanuu dubbattu guyyaa tokkoof natti dubbattee hin beeku booniin ammucuma sanallee hin beeku mucaan sunillee mee seenaa beeka jedhee dubbattu gizee inni suuraa kiyya sana akkas godhu sana fakkeenyaaf gizee maama bayyana himatu sana kara tokkokiitiin na dubbisinaan jedhee raqama saanaa barreessaa ture raqama biyya faranjii jechuudha ani sodaadhe namni yeroo sanatti sagalee namaa waraabbachuu danda'a waa hedduu nama gochuu danda'a ani sodaadhe hin deebisneef hin dubbisne mucaa zimmin jalaa jedhe inni nu achi booda viidiyoo sana gabbaase ammucichumayyuu hin beekuyyuu yaani eessa akka inni jiraatuyyuu san beekuwan akkatti naasofullee guyyaa tokko natti dubbattee hin beektu an dhimma kanarraallee wanta hin beeku tokko hin jiru kan ammoo maama bayyaanis ni beeka. Ayyee gaafii takka si gaafadha seenaa ammas jarri kun ati riyaasii tilkii bira turre tilkii bira turre maal jaayitu michuun qooyi seenaa gaafadha seenaa jarri kuni riyaasiiti booniyyee naga qaamni saalaa isii waraabame moo jibbuma sheeticha kana duraanuma qabdi moo lakkisee akkuma qaamni isii kun ol bahee miidiyaa kana gubbaratti dhufe jibbiinsa sheetichaa kana qabdi moo jibbiinsa sheetichaa kana riyaasiiti dhugaa jettu nutti milaan duruma jibbiinsa isaa qabdi moo kanatti daddaan nu baase. Ila riyaasii tati. Ila amma akka nama tokkotti isinitti ma dhaggeeffadha aniif booniini markaza isaatti baranna isini galee booniin jaartii isaati ani barattuu isaati akka nama tokkotti nutiin kun yeroo baay'ee bilbilaa waliin hin dubbannu kan ammoo maama bayyaanillee ni beeka saadii 24 markaza keessa teenya yoo waliin qallannullee achumatti kolfinee xabannee waliin qallanna malee baay'ee kara keessaa waliin hin haasofnu gaafa kara keessaa waliin haasofnu yookaan wal bira dhufuuf hoo jenne maal hojjennu maal nyaanna jennee wal gaafachuuf walii dawwalla malee anii fi markaza keessatti waliin dubbannaa markaza keessaa halkan saa tokko saa lamatti baanaa yeroo baane anis narrafa isiinis irrafti gadama yeroo ribarraa kaane markaza seenna isiini galee bakka kanarratti gaafa nikaa godhattullee jechuudha inni barsiisaa keenyattan beeka an akka jarru wal jananillee wallahi guyyaa tokkoof harraba isiitiin ustaaza kana nan jaalladha wal janaa jirraa jettee natti himne ganama ka'ee san buna dhugaa jiru seenaa naan jette viidiyoo wayii feesbuuk irratti argee ture kan isiin gadhiifatte maanniin jedheen bari nikaa wal godhannee naan jette eenyuun ustaazaan ustaaza kamiin ustaaza keenya viidiyoo wayii moo raayyaa irratti viidiyoo ustaaza koo jedhu ilaallatu goote jechuudha atiif ustaazni keenya moo yeroo miidiyaa irra seenu miidiyaan hundi olii gadi oofuu jira innillee akkasuma gochuu jira nikaa wal godhatanii eessatti sheeka bira dhaqee nikaana godhatee jira naan jettu kan jarri wal jaallatan tokko quba hin qabu laamma bakka kanatti guyyaa tokkoof wal janajjannaa naan jettee hin beektu guyyaa tokkoof naan jaalladhaaraa naan jettee hin beektu naa dawwalteetuma nikaa godhadhee naan jette tiraankiin siyaa ture isarraa namane jechuudha isarraa namanee booda ummata miidiyaarraa amane isiinii galee bakka kanatti seenaa mee gaafii tokko si gaafadha seenaa mee gaafii tokko ofumaa dhufta hiikee naan na hiiki jedhee naan jette awwaan kanarraallee jalqaba isaallee quban qabu dhuma isaallee quban qabu anarraallee maatii kiyyarraallee gadi bu'aan isiin jedha akka nama tokkootti. Dhaggeeffannu maatii keerraa maal buula suura abbaa keetti wallahi billa kaara keetti abbaa keetti fidee asirratti amma nama nakaasiise malee kaasu tokkoffaa dhaggeeffadhu ati nama gaaf duraa mucaa san mucaa biyya faranjii jiru sani ka qaama saalaa isii irraa waraabe namni waraabisiillee tokkoffaa si jedhee dhaggeeffadhu dhugaa jettu nutti himi yoo maatii kiyyarraa gabboo jette ati nama garaa bultii qabu dhaggeeffadhu astofrollaa dhiisi dhaggeeffadhu.
tokkoffaa yoo bultiillee qabaanne yoo bultiillee qabaatte ati nama bultiif taa'aa jiru akkamitti iddoo kana keessa namnummaan mushaakila kana uumsee mucayyoo tanaa fi mucaa kanaa yoo akka wal diddu godhe tokkoffaa si jedhaaran dhugaa yoo dubban ati maalii fi rakkoo jiru himi iti rakkoon kan kee maali sababni ati yoo ofiillee jalattee hidhatte ustaazicha kan yoo ofiillee jaalala isaa qabaatte dhugaa jettu nutti himi maalii fi yeroo ammaa kana gooddanyaa jala deemee jaalala uumaa jira jechuudha. Gooddanyaa nyaataa jira. Ati jaalalaafillee usaa kana keessaa walii galteedhaan. Amma yeroo baay'ee markasa keessatti wanni jiru shamarri tokko jedhan guyyaa tokko dhugaa rabbii dubbachuuf shamarri sadii ustaasa tokkocha jaalattee markasa sadi jaalanii ustaasa tokkocha jaalattee achirra wal lolanii ustaasichi markasa biraa keessaa jaalate. Jarri sadii nama markasa keessaa ustaasa tokkocha jaalate kun maalidha? Quban qaban. Akka ustaasichi kun gara biraatti jaalatu gaafa ustaasichi sun intala markasa biraa keessaa fuudhee markasa san diiganii markasa san wal fixanii wal lolanii markasi sun diigamee badee jechuudha. Kuni dhugaa jettu ati yoo jaalala ustaasichaallee qabaatte dhugaa jettu lafa kaayii ustaasicha kana weerariin dhugaa rabbi dubbachuu seenaa namni ustaasicha kana weeraraa jiru. Seenaa obsaan nageeffadhu waan inni si gaafateef hin deebistaa obsaan nageeffadhu hafitu. Obsaan nageeffadhu laal baay'ee si dhageenne seenaa. Amma tokkoffaa irratti namni dheengadda qaama saalaa si waraabsisellee gaafa qaamni saalaa kan kee kun gabba'ee gaafa arge ustaasichi gaafa arge si dhiisaa gaafa kana naga keetiin heerumtaa namni jedhee qaama waraabsisellee tokkoffaa si jedhan. Lammaffaa immoo mucayyoon tun gooddanyaa keeti. Gooddanyaa waan takkan dhoyfatu. Hin beekna nullee ilma dhiiraatii gooddanyaa ni qabna jechuudha. Kana keessatti aarsaa hedduu waliin kafaltan. Wanni ustaasicha kana boochisaa jiru dhugaa dubbachuuf si'iidha. Maali ati rakkoon ustaasicha kanarraa qabdu kanaan dura ustaasicha kana wal beektamoo achi as ammoo miira jaalalaa keessa seentanii markasa keessa utuma si qaraasisu si jaalatee jaalala si gaafatee waan akkanaa kana godhaa jirtamoo maaliidha rakkoo kan kee maalii waraabsifte tokkoffaan qaama saalaa isii gabbaasi miidiyaa irratti gaafa miidiyaa irratti arge gassi dhiisaa namni jedhee waraabsisii jedhan tokkoffaa maaliif akkana hojjettaati? Ila laale asuma irratti illee seenaanillee itti siifita akkuma obsaa kanaa wal gaafataa na dhageeffadhu. Nullee suuraa kan kee har'aa miti guyyaa baay'eellee baasnee abbeellee baasnee namni irraa nu kadhatee yookiin ofumaa keenya irraa ol gursinee deebisnee jirra. Isa tokkoffaa wanni irraa namni marri sitti aaree nu amma fakkeenya irraa sitti aaruuf tokko harka kana keessaa yoon qabaatin viidiyoo maa ittiin dalagin tokkoffaa achitti gaafidha. Isa lammataati hiriyaa keetii wajjin nyaataa wajjin dhuudaa namni dhibbi jaawwee kun kompiiliit godhaa rabbi wajjin nyaataa wajjin dhuudaa akkamitti si dhoyfatteedha. Lammataa mucattii tana dammoyyuu namnummaan ispoonsara sii taashee kadhii si jaaladhu waan jedheeni mucaa sanitti daabboo kaasisiisee irraa waraabee achi erge sihii jedhaa jirra. Kana keessa harka yoon qabaatette nama 600 wayitu azala jira boonii illee sheeritti goona hin finna. Atillee waan wayoo balleessaa qabaanne nu dhiista waan kana ifa baasii himi haqa. Rabbi sirraa beeku yoo neeruminillee rabbi ila kamara achiin gahin obboleessooti kamara achiin gahin dubbii keessa deemin dhageeffadha. Yoo malqiyaama irraa gadi bu'an abbaa isiitii fi haadha isii suuraa seenaa yoo malqiyaama namni 600 kun dhageeffadha. Yoo malqiyaama tiktookiin kunillee gubatu kan biraa ammallee kabajaa uummataatiif suuraa isii kaase garuu isiin ustaasicha kana gara tokko seenaan intala musliimaati intala oromooti amantii musliimaa kanallee namni xiqqeessiisaa jiru tokkoffaa isii maalii fi ustaazi kun jaalala tokko isa boochisa miidiyaa kana gubbatti gaafa isiin gooddanyittiin isii osoo isii waliin jirtu waan akkana irratti hojjettu takki mucayyoo tana erga gooddanyaa dhugaa taate gooddanyaa waan irraa nama dhooguun waa hedduu irraa nama dhooga gaafattee mucayyoo tanaan dhaabbadhu hin jenneen mucayyoo tana gorsin isiin duubaan deebitee hafuura dhoyfattee jarana gaafa gooddanyaa shamaraa si gorse shamarri gaafa si gorsite shamarri karaa irraan gortu waan itti qayyade san irraan gortu dhugaa yoo hin dubbadheete dhugaa dubbadhuuti himi dhugaa jettu lafa kaayi nama 700 wayii kanarra dhugaa jettu kaayi seenaa. Kana booda wammaa walitti wanni nu walii godhan nun jiru wanni ajandaa si godhan nun jiru wanni suura kan kee gadi wamnuuf jiru. Obboliingii godha. Amma bakka kanatti maama bayaanis nama dhufee seenaan eeyyee waan kana keessaa quba qabdii hin qabduu isinii deebisuu danda'u. Booniin mataan sillee nama dhuftee isinii deebisuu dandeessu. Wallaahi jechuudha raamadaana dhufaa kanaan nan gahin ani sodaa nama tokkoon qabu rabbiin malee nama nan kabaja malee sodaadhu ammucaa sanayyuu hin beeku. Wallaahi billaahi an booniin otoo jaarsa qabdu nama biraa wajjiniin akkas taatii mitiiti wallaahi viidiyoo ormayyuun dubbattin jedhee yaaduun ture yoo isa dhugaa isinitti dubbadhe jechuudha. Maaliif markasa keessa wajjin taa'oolti achirratti wajjin taphataa oolu wajjin qaraa oolu biraa daqiiqaa tokkoof biraa gadi kutta.
mi akkamittiin isii shakkuu ni danda'allee inni gootillee jedheeni waan akkasii guyyuma tokko yaadellee hin beeku. Gocha goote kanaafis akka nama tokkootti gadi bahees yaani viidiyoo hojjedhee gaarii isin goonee uummatas dhiifama gaafachuu qabdi. Isallee yaani yeroo inni ana ishee du'a malee waa addan baasu jedhu sana ani mucaa sanallee hin beeku waan viidiyoo kana isii takkana goote isii takkas goote isa jedhamu kanallee wallahi billahi sobaa wanti kun immoo mucaa sunis dhufee mee utuun booniin janajjaniin dura yookaan dammoo gizeen boonii janajjanu seenaa beeka jedhee haa dubbatu yoo inni isii beeka eeyyen jedhes yoo booniin eeyyen Seeni sanii miti seenaa hayyatu kun bakka nuti gaafa nutti himete. Bakka nuti si gaafa nutti himetama. hin beekuun jedhaara bar Atini hayyee viidiyoo maa waraabsite ustaazi gaafsan gasidhiisa yoo viidiyoo kan kee qaamni kan kee qullaa yoo miidiyaa irratti bahe gaafsa inni uyyuu si dhiisa naga keetii heerumta jettee namnummaan gurbaa sanii fi tokkoffaa gurbaa sanii fi situ wal beeka gurbaa sanii fi isiillee namni wal barsiise si irra caalaa ati booniin hiriyyaadha goddanyaa sirreeti miidiyaa kanarratti illee waliin fussuu jetta yeroo tokko akka hijaaba godhatanii jechuudha isin quraana qaraatan nama quraana qara'u tokkoffaa gaafa isin viidiyoo kana waraabdu viidiyoo kanallee kan waraabsisee miidiyaa irratti akka gallakkisiisu godhe siidha maalii fi barbaachise wanna kana afaan oromootiin simuu jira ani waraabdu ati waan kana quban qabdu gaafa sin daabboo fi waraabdu gaafa sin daabboo waraabdu quban qabdu ati an akkasii mucuma sanaa naasoftuu quban qabuun isiniin jedhaaraam yaani sanaanuu mucaafisiyyuu namni wal barsiise si jedhaaranii barama mucaafsii maayyuu namni wal barsiise si jedhaaranii bara gaafa viidiyoon gabbee suuraa